guyyaa shanitti irraa dhiiga haqqiftee mana yaalaatti darbanii jedhan ijoollee masanuu quba hin qabuu siin jedhan ati ijoollee quba hin qabdu haadha bakka jirtu quba hin qabdu maal inni ilma namaatii miti bineensarraa kalaqamte obboleessa kiyya obboleettiin qabdu haadhan qabdu boru jaartii biraa fuudhuu hin hawwitu maal inni atin ilma namaatii miti maal bineensarraa kalaqamte ati moo girgiddaarraa kan wal haadha faatee qoy bakka kanatti maallaqa na dubbachiisime munir dubbaddu yeroo takka Yusuf Zakir maallaqa ijoolleedhaaf ergaatiin jiranaan jettee jirta hanqam takka dhugaadha isaan maallaqa ergaa hin jirtu intalas gaafachaa hin jirtu iyyaafachaa hin jirtu okay yoo achi carraasan hin jirtu ni dalagattaati ijoollee tana haadha isiirratti haadha miciyoo tanarratti eegee ergitee si guddisu jiran maallaqa ergaa hin jiran siin jiyaanii himanni sitti dhiyaachaa jira garuu ati maallaqa ergaatiin jira jette kun obboleettiin ni soo jirti waan dubbachuun barbaada Munir gaafii takka qof suuraan kun mucattiin tun asirratti kan argu mucattii diimtuu tana lafatti kan argu ammoo gurraatti qaamni jijjiirame tana suuraan kunuu isiidha suuraan kun isiidhuma haadha faate dubbii kana ji'uma 8 duran gurraa qabaanis arageessa miti Zara obboleettii gaafadha Zara miyuutii irraa kaasi Zara miyuutii irraa kaasi qarqarte sarra banarti okay gurba Yusuf magaafadhu dura jaarsa ati bee dhaabbadhu inni beekuu yuukaan maal hin beekuu yuu bara gaafa biraa baatu no kasii deebisaa jiru bar jaarsaa miti haadha faate dubbiin akkati jiraattu kanas miti haadha faate mucaan dubbachuu danda'an jiru nan dubbadha maali jennaan isiin suuraa irratti asitti arguta biraa isiin asitti arguta biraa namni anarra yoo quba qabaatu yoo jiraate fidaa gaafadhaanii gaafachuu dandeessan namni itti dhiyaatee namni waa'ee hubatee dubbatamoon dubbattu gastii keessa ciisuu fideen eessatti beekteen dhugaa rabbi yeroo isin lubbuun jirtu iyyuu nama dawwalee quba isii qabuu miti Zaaraan oona dhagayet isiin waa'ee isii yoo biyyarraa dhageesse malee takka waa'ee isii nama quba qabuu miti isiin okay Oi, obboleetti Zara mucattiin tun obboleetti tanteeti moo obboleetti teeti miti moo ollummaa wali maxxanise. Ilmaa wasiilanii jarri. Haadha faatee anaaf si mana kooti yaa hojii guddannaan obboleetti maxxanneetaan daadaa siyaati. Amma suuraan kun kanas kaayan kun kamana yaalaa keessaa kun isima. Isiidha. Haadha faatee suuraa kana nama nuu mirkaneessu sheeticha nama dhaqee achitti ilaale fidaa qoy akka adda baafannu itti barreessee sheeticha illee dubbisee jira namticha isii ilaalaa dhaabbadha mee haadha faateedhaan gaafii dhiisa mee ishii gaafadha waan gaafachuu feetan ishii jara keenya daqiiqaa tokko nan dubbachiiftan waan dubbadhu yalla Muniira atumti kun gurbaa kana wajjin eessaafisa cinqamaa turte dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa isa kan dhugaa sana dubbanna ta'e Muniirumti kun eessaafisa wajjin cinqamaa ture haadha faate mucaan kun gaafa deessu ilmoo lakkuu deesse ilmoo lakkuu akka deesseen wallahi yeroo jalqabaatii kaaseen quba qaban ilmoo lakkuu akka deesseen isiin achumaan ilmoo harkaa fuudhamee isiin bakka biraatti dabarfamte gurbaadhumti kun ilmoo wajjin ammas gara hamma ji'a tokko ta'e ji'a lama ta'e amma ni taa'e hin beekon Allahu alim kan sumunii of hirkaa hin qabne achittotu mana keessatti wajjin cinqamu yoo isa dhugaa dubbanna ta'e deebi'ee ilmoo sana biyya galchee sana booda an nama meeqa namuma asirraa miidiyaa kanarra jiru kana nama meeqatti dubbisee jechuudha ilmoo biyya galchinaaf jedhee mucaa kana suuraa mucaa kanaallee namatti ergee achi ijoolleen isaa biyya galche ergi ijoolleen isaa biyya galchee kee immoo ammas mucaan kun birrii of hirkaa qabu wallahi laazim nama sumunii of hirkaa qabu miti Akmal Nasir amma gaafasan no tagaafasanii sagalee taaneef yaani viidiyoo kudhanii olii hojjedheeti sagalee taaneef ijoolleen galtee rakkoon qabu kun olii jiraniini ijoolleen galtee qoegaa ittiin deemaara ijoolleen ergi galtee kaate namni sagalee ta'eef tokko hin jiru soba keessa Muniir hin sobin Rabbi sodaadha wallahi dhaggeeffadhu si viidiyoo qabna viidiyoo hojjenne jira dhaggeeffadhu abiibti buuka jala ايش حتى ورقه mucattii tana wallahi yoo rabbillee ila roo rabbillee dhufte namni akka duutuuf sababa ta'e mucaa kana qofa odoon taane isin ijoollee jimmaa dhugaa jirtu walii himu hatta sana dhaggeeffadhu rakkoon qabu
Video sagalee ta'uu dhiisuu keenya viidiyoo nu jalatti argachuu dandeessa. Facebook jalatti illee argachuu dandeessa. Nama baay'eedhaan garee hiineeyyuu kan rakkoo guddaa qabu mucaa kana qofa osoo hin taane jara imbaasii keessa taa'ee jara safaaraa keessa taa'ee gurbaanni kun qophaa ofii birrii riyaala 500 kaffalee ilaalchisaa ture mucaa kana. Wallaahi laaziman ragaadha. Maal birrii sana eessaa fuudhee ilaalchisaa ture? Wayi buuftee fi jirtaa haqaaf kan jettu kun. Ishi. Buuftee fi jirtaa mucaa kana yeroo akkasitti ilaalchisaa ture. Gaafadhu. Nasir Akmal as keessa jira. Yusuf bana Oromiyaa keessa. Ama waa birrii maal dhiisne isaa obboleetiitii yakoo Ada faate gurbaan kun akka ni mango seela rabbiin na maatii kootti nagaan nan galchin an gurbaa kana dhaggeeffadhu. Munir dubbii dubbachuu miti. Barammanuti feetu ijoollee dhalche biyya galchee fedhu inni gaahila gahee sirna hin geenne gahee jennaan saala baasee jennaan ilmoo dhalfate. Arriin ittiin baatu beeki. Gahee jennaan ilmoo dhalfate. Inni kunis jechuudha. Doofummaa isaatiif yookaan ammoo sammuu isaatiif hir'ina sammuu isaatiif haadha manaa ofii ta'e ijoollee 5 mana gabbaasee bakka isiin jirtu hin beeku. Maa birriitti kanfalchiisa yaalaalchisa. Biizaadha isiin inshallah ruuziidha ka birriitti kanfalee bakka biraatti nama xallabee fi ergu. Poolisii yoo qabdeetiin jette waa du'aa biyya gala. Maa dhaqee qaamaan araba kadhatee makiinaa arabaatiin maa dhaqee hin laalle osoo gara nyaattii qabaate nama sirnyaa ta'e nama wayyaa qabu taateeti nama sammuun isaa yaadu taateeti araba kadhatee biyyee nyaatee araba kadhateetiin nageessa haadha manaatii yaa bira nageessa jedheetiin araba kadhatee sila arabaan dhaqee ilaala ture. Maaliif haga ammaa bakka isiin jirtu hin beeku barsanuu bakka isiin jirtu hin beeku jedhaa bar waan ji'a takka hin taane waan bulii 15 hin taane bakka isiin jirtu hin beeku akkamitti bakka isiin jirtu wallaala inni. Ji'a saddeetiin siin jedhe yeroo jalqabaatiif nama ergaa laalchisaa ture bana booda kana immoo namallee laalchisee hin beeku. Akmal abdichi as jira yoo gargaarsatees ni gargaarra. Nama waraqaa hin qabne ishii. Ni gargaarra. Inni waraqaa qabuyyuu bakka sana dhaquu hin sodaatan dhaggeeffaddoon. Waraqaa kan qabne Eetuu isiin argina qabani karaa kanattu ani koo. Yeroo takka carraa Nammas keessa jiru immoo hin beekan. Inni waraqaa qabuyyuu bakka sana dhaquu hin danda'uun harka mootummaati waan ta'eef. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee carraa naaf kan tokko. Yeroo tokko carraa naaf kan jara keenya waan tokko jira galatooma waan gaariirraa dubbachaa jirtanii obboleettii teenya yoo jiraatte rabbii nagaan biyya nuuf haa galchu. Isin warri sagalee taa turtanis galatooma akka isin hojjechaa jirtanii taasoo keessan irratti namni isin sagalee taafee turtani ijoollee san biyya galchuu akkaataatti ijoolleen galturra turtan na fakkaata malee miciyyoodhaaf miti akka bakka kanattis waa qabadha. Lammaffaa wanni ammaaf irraa dubbachuun nu barbaachisu isiin tuni gashara yookaan wanta micarqaa miti sigalee intala namaati warra namarraa dalagde sigalee intalli tun akkuma tasaa hereedhaan dhufte ilma dhiira dhufte ilma oromootitti seente bultis jaarratte eegana boodarra lakkoofsa dhaqte tole isiin tun eegaan dhukkubsattee gara mana hakimaa deemte iyyafannoon abbaan mana sii jala godhuu ture deemsi abbaan mana sii halkanii guyyaa jala deemuu ture hirriiba itti dhabee maal fakkaata isa jawurraa dubbachaa jirtan na fakkaata soo walumaa galatti kanaaf obboleessa keenya kaasni bira jirti maal godhuu ture. Sambicha osoo hin taane laali sambicha osoo hin taane mucattiin tuni gaafa isa biraa baatu dhiiga haqqiftee biraa baate nama ergee laalchisaa ture osoo silaa gara nyaattii waan qabuuf taate nama ergee laalchisuufi osoo hin taane yoo qabame numa qabamaa hin fannifamu argite hin fannifamu kun ilmi namaatu kun mana shumeesi maciisee gara biyyaa galee haadha manaa ofii san guyyaa takka ijaan argee du'a argite yoo du'allee taate argite guyyaa takka dhaqee ijaan argeetiin du'a takka jedh gara nyaattii dhabuudha kun ji'a 8 jechuudha hadha amma taree deebi'ee bakkuma isiin jirtuu hin beeku bar bakkuma isiin jirtuu hin beeku yaa duute jirti yaa lubbuun jirti bakkuma isiin jirtuu hin beeku bar amma obboleettiin kaleessa galgala maraatee wanni hojjettee yitu maali bakka isiin jirtuu hin beeku akkamitti namni kun haadha manaa isaa taatee ta gudeeda isaa irraa ilmoo 2 dhalte taatee bakka isiin jirtu wallaala kanaa bar gaafiin amma haati biyyatti hidhaa keessa jirti jedhan hidhanii ta'aniin jedhan haadha maaliif ilmoon tiyya duutee hin awwaalanne boo'ee ofitti wannan jenne jiraattee sagalee isii hin dhageenye ijoollee isii waliin asirra rakkataa jira kajettu kana bar kana haadha maraachaa jiru inni amma mucaan kun lubbuu nama 3 4 irra murteessee jira bar haadha abbaa obboleettidha jechuudha maaliif nama gubdi kaa bar wanni bakka hin geenne hin beenne takka birriin takka karaa malee yoo sirraa baate si gubdi hadda mucaan kun lubbuu namaa tana itti fuudhanii itti kennanii
nikaadhaan fuudhee yoo nikaa qabaate nikaadhaan fuudheetiin bakka isiin jirtu hin beeku jechuu haadha manaa isaa gudinata isaarraa dhalte moo maal jechuudha maal dhagahu jirra.